qulaalit hidhaa rakkinaatti kottuutti na fuudhit biyya lafaa wajjin maaliifan joora jabaadhe Yesuus koosii wajjin adeema biyya lafaa wajjin maaliifan joora jabaadhe Yesuus koosii wajjin adeema. Kunoo michuu koo hophaate lubbuu koo balleessuun dharraan maarii haate maaloo yaa Waaqayyoo lubbuu koo falmaadhu bara kana keessatti humna kee naaf laadhu. Maaloo yaa Waaqayyoo lubbuu koo falmaadhu bara kana keessatti humna kee naaf laadhu. Maaloo yaa Yesuus koo jireenya koo laalit hidhaa rakkinaatti kottuutti na fuudhit biyya lafaa wajjin maaliifan joora jabaadhe Yesuus koosii wajjin adeema biyya lafaa wajjin maaliifan joora jabaadhe Yesuus koosii wajjin adeema. wajjin adeemu gooftamuun fuwaadhe diinni na rakkisuus kiyyoo natti taate Waaqayyoo naaf ka'ii dhugaa koo naaf baasi si wajjin adeemu murteesseera maaniif Waaqayyoo naaf ka'ii dhugaa koo naaf baasi si wajjin adeemu murteesseera maaniif. Maaloo yaa Yesuus koo jireenya koo laalit hidhaa rakkinaatti kottuutti na fuudhit biyya lafaa wajjin maaliifan joora jabaadhe Yesuus koosii wajjin adeema biyya lafaa wajjin maaliifan joora jabaadhe Yesuus koosii wajjin adeema. Dhugaa balleessuuf diinni abbalaaniif mallatticha sobaa yoo narratti banaaniif dhugaa nama Waaqaa waaqumaatu falma na gargaari Yesuus obseen si eeggadha dhugaa nama Waaqaa waaqumaatu falma na gargaari Yesuus obseen si eeggadha. Maaloo yaa Yesuus koo jireenya koo laalit hidhaa rakkinaatti kottuutti na fuudhit biyya lafaa wajjin maaliifan joora jabaadhe Yesuus koosii wajjin adeema biyya lafaa wajjin maaliifan joora jabaadhe Yesuus koosii wajjin adeema. Waaqessu qululli yoo baay'atu nan galateeffadha maqaan isaa ulfaatu wanti har'a argamu bori iddoo gadhiisa Yesuus jaallachuu koo maal akka manniisa. Wanti har'a argamu bori iddoo gadhiisa Yesuus jaallachuu koo maal akka manniisa. Maaloo yaa Yesuus koo jireenya koo laalit hidhaa rakkinaatti kottuutti na fuudhit biyya lafaa wajjin maaliifan joora jabaadhe Yesuus koosii wajjin adeema biyya lafaa wajjin maaliifan joora jabaadhe Yesuus koosii wajjin adeema.
wajjin hafuuriif biyya lafaa wajjin maaliifan joora jabaadhe Yesuus koosii wajjin adeema biyya lafaa wajjin maaliifan joora jabaadhe Yesuus koosii wajjin adeema. Kunoo michuu koo fokkaateef lubbuu koo balleessuun darraan maarii haateef maaloo yaa Waaqayyoo lubbuu koo falmaadhu bara kana keessatti humna kee naaf laadhu. Maaloo yaa Waaqayyoo lubbuu koo falmaadhu bara kana keessatti humna kee naaf laadhu. Maaloo yaa Yesuus koo jireenya koo laaliif hidhaa rakkinaatti kottuutiin hafuuriif biyya lafaa wajjin maaliifan joora jabaadhe Yesuus koosii wajjin adeema biyya lafaa wajjin maaliifan joora jabaadhe Yesuus koosii wajjin adeema. wajjin adeemu gooftamuun fo'aadhe diinni na rakkisuus kiyyoo natti taate Waaqayyoo naaf ka'ii dhugaa koo naaf baasi si wajjin adeemu murteesseera maaniif Waaqayyoo naaf ka'ii dhugaa koo naaf baasi si wajjin adeemu murteesseera maaniif. Maaloo yaa Yesuus koo jireenya koo laaliif hidhaa rakkinaatti kottuutiin hafuuriif biyya lafaa wajjin maaliifan joora jabaadhe Yesuus koosii wajjin adeema biyya lafaa wajjin maaliifan joora jabaadhe Yesuus koosii wajjin adeema. Dhugaa koo balleessuuf diinni abbalaaniif mallatticha sobaa yoo narratti banaaniif dhugaa nama Waaqaa waaqumaatu falma na gargaari Yesuus obseen si eeggadha dhugaa nama Waaqaa waaqumaatu falma na gargaari Yesuus obseen si eeggadha. Maaloo yaa Yesuus koo jireenya koo laaliif hidhaa rakkinaatti kottuutiin hafuuriif biyya lafaa wajjin maaliifan joora jabaadhe Yesuus koosii wajjin adeema biyya lafaa wajjin maaliifan joora jabaadhe Yesuus koosii wajjin adeema. Waaqessu qulqulli yoo baay'atu nan galateeffadha maqaan isaa ulfaatu wanti har'a argamu boriddoo gadhiisa Yesuus jaallachuu koo maal akka manniisa. Wanti har'a argamu boriddoo gadhiisa Yesuus jaallachuu koo maal akka manniisa. Maaloo yaa Yesuus koo jireenya koo laaliif hidhaa rakkinaatti kottuutiin hafuuriif biyya lafaa wajjin maaliifan joora jabaadhe Yesuus koosii wajjin adeema biyya lafaa wajjin maaliifan joora jabaadhe Yesuus koosii wajjin adeema.